Ashamaar kafuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin marabbaa keenya har'aa eegaleeti ka jiru qophii marabbaa keenya har'aatiin barsiisaa Maabiraatu Caalchisaa waliin turtii taasisna. Maabiraatu Caalchisaa hayyuu sirna federaalizimii fi bulchiinsaati. Isaa waliin dhimmoota garaagaraa kaasnee marii adda addaa taasisaa turra. Haga dhumaatti filannoo keessan AMN+ taasifadha. Tole barsiisaa Maabiraatu yaamicha keenya kabajanii istiidiyoo AMN+ tti argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyatiin ulfaadhaa isiniin jedha. Sinis waan affirtaniif galatooma. Tole egaa marii keenya irraatiin filannoo haqa qabeessi sirna federaalizimii dhugaa ijaaruu keessatti hiikoo maalii qaba ka jedhu irratti marii garaagaraa taasisuudhaan waliin turra. Sirna federaalizimii gaafa jennu saayinsumti isaa maal jechuudha mee achirraa kaanu? Galatooma Sasaay. Sirna federaalizimii jechuun sirna bulchiinsaa ta'ee aangoon heera mootummaatiin bakkee lamatti mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaatti kan heeraan qoqqoodamu sirna bulchiinsaa jechuudha jechuudha. Federaalizimii jira gaafa jennu inni guddaan fi inni calqabaa mootummooleen lama jiraachuun irraa eegama jechuudha. Tokko mootummaa jiddu galeessaa, lammaffaa mootummaa naannolee keessaa mootummaa naannolee jiraachuun irraa eegama jechuudha. Mootummooleen kun kan jiraatanii kan hundeeffaman heera mootummaa irratti hundaa'aniitu jechuudha. Kana jechuun sirni federaalizimii heerri mootummaa akka jiraatuuf dirqamaa jechuudha jechaadha. Akkaataa heera mootummaatiin mootummaan federaalaa aangoo mataa isaanii qabaata. Mootummooleen naannoos aangoo mataa isaanii ni qabaatu. Mootummaan federaalaa dhimma mootummaa naannolee keessa hin galu. Mootummooleen naannoos immoo dhimma federaalaa keessa galuu hin danda'an jechaadha. Haa ta'uyyuu malee immoo mootummaan naannoos yoo ta'e mootummaan federaalaa biyya tokko waliin bulchuu waan ta'aniif dhimmoota tokko isaan godhu irratti immoo waliin hojjetu. Haala kanaatiin uummata biyya tokkoo eenyummaa garaagaraa qabaatan ittiin bulchuuf, ittiin hoogganuuf, ittiin gara fuulduraatti deemsisuuf sirna fayyadu sirna bulchiinsaati jechuudha. Tole yaa ta'u egaa sirni federaalizimii kun qoodinsi aangoo mootummaa federaalaa fi kan giddu galeessaa jidduu jiru kan agarsiisu akka ta'edha kan isin kaasaa jirtanii. Yaa ta'u malee faayidaan isaa maali? Sirna federaalizimii kun faayidaa akkamii qaba jennee yaaduu dandeenya? Sirni federaalizimii tokkoffaa kan barbaachisuu fi biyyoota uummanni sabaa fi sablammoota aadaa, amantaa garaagaraa biyya keessa jiraatu keessatti garaagarummaa bakka mul'atu keessatti biyya mul'atu keessatti sirni federaalizimii daran barbaachisaadha jechaadha. Sababni isaa maalini? Uummanni garaagaraa kun yaada garaagaraa qabu, aadaa garaagaraa qabu, gaaffii garaagaraa waan kaasuuf gaaffiilee garaagaraa kan immoo haala wal fakkaatuun deebisuun hin danda'amneef sirni federaalizimii biyyoota sabaaf sablamoonni keessa jiraatan biyyoonni garaagarummaan keessa jiraatu keessatti daran barbaachisaadha jechaadha. Lammaffaan sirni federaalizimii lafa bal'aa biyyoota qaban keessatti mootummaan jiddu galeessaa qoonni iddoo hundaa qaqqabee bakkee hundaa qaqqabee bulchuuf hoogganuuf waan hin dandeenyeef sirna federaalizimii naannolee akka uumamu godhanii waliin immoo biyya guddaa biyya bal'aa waliin bulchuudhaaf barbaachisaa jechaadha. Sadaffaan biyyoota mootummaa garaagaraa qaban yookaan immoo mootummooleen xixiqqoo bakka jiraatanitti mootummooleen kun walitti dhufanii mootummaa guddaa tokko ijaaruudhaaf gaafa walitti dhufan mootummaa waloon ijaaraa isaan barbaachisuuf sirni federaalaa mootummooleen xixiqqoo dhufan kun ofii isaaniitiin bulchaa waliin immoo mootummaa federaalaa ijaarratanii waliin jiraachuudhaaf sirna filatamuu jechuudha sirni federaalaa kun. Yaa ta'u waan jabaadha kan nu kaasaa jirtan keessumattuu iyyuu aangoon mootummaa bakka tokkotti qofa kuufamee akka hin jiraanne uummanni mootummaa isa bulchu naannolee irratti ofiin filachuu akka danda'u sadarkaa federaalaattis ofii walitti dhufanii ijaarrachuu akka danda'anii fi garaagarummaan saba aadaa afaan gidduu jiru kuni akka wal danda'uudhaan miirri tokkummaa miirri biyyaalessaa ijaaramu taasisuu keessatti sirni federaalizimii hiikoo guddaa qabaachuu isaati kan nu kaasaa jirtanii. Sirni federaalizimii Itoophiyaa keessatti amma keessattuu Itoophiyaan biyya sabaa fi sablammootaaf uummattoonni hedduun keessa jiraatudha. Aadaa hedduu qabdi, afaan hedduu qabdi, amantaa hedduutu biyya kana keessa jira. Haalli teessuma biyya kanaas baay'ee bal'aadha. Kanarraa kan ka'e sirni federaalizimii biyya kanaaf ni barbaachisa jedhamee itti amanamee biyyi kun yeroo ammaa kana sirna federaalizimiitiin akka bulaa jirtu ni beekama jechuudha. Yaa ta'u malee sirni federaalizimiitiin buluun biyya kanaaf dirqama moo filannoodha jechuun gaafa barbaanne sirna federaalizimii kanaan hoogganamaa gaggeeffamaa gaafa hin barbaanne immoo dhiisuu hin dandeenya. Biyyoota sabaaf sablammoonni keessa jiran
biyyoota garaagarummaan keessatti mul'atu keessatti federaalizimii filatamaa qofa otoo hin taane dirqama ta'a jechaadha. Itoophiyaan immoo akkuma beeknu biyya sabaa fi sablammootaati. Biyya sabaa fi sablammoonni baay'inaan keessatti mul'atan, aadaan adda addaa keessatti mul'atu, amantaan keessatti mul'atan, mirga ofiin bulchuun yeroo dheeraatiif ka'aa ture qabsoodhaan mirkaneessuuf biyya itti deemame dha jechaadha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti sirni federaalizimii yeroo barbaadne akka jiraatu ta'u, yeroo barbaadne immoo kan akka hafu ta'uu hin danda'u jechaadha. Sababni isaa federaalizimiin jiraachuu dhiisuun isaa tokkummaan biyya kanaa jiraachuu dhiisuu isaa murteessaa jechaadha. Sabaaf sablammoonni biyya kanaa mirga ofiin bulchuu isaan barbaachisa. Aadaa isaanii guddisuun isaan irraa eegama. Ofiin bulchuun isaan barbaachisa. Aadaa isaanii beekamtii akka kennamuuf waan barbaadaniif kana mirkaneessuun dirqama ta'a jechaadha. Kana walumaa galatti balleessuun, dhabamsiisuun tokkummaa biyya kanaa dhabamsiisuudha waan ta'eef sirni federaalizimii Itoophiyaatiif daran barbaachisaa, jiraachuu dhiisuu tokkummaa biyyoolessaa Itoophiyaatiif daran murteessaadha jechaadha. Itoophiyaan bara kam sirna federaalizimii kanaan buluu eegalte san dura akkamitti gaggeeffamaa turte? Sirni federaalizimii Itoophiyaan amma ittiin bulaa jirtu lafaa ka'ee kan dhufe miti. Qabsoo uummattoota Itoophiyaa ofiin bulchuudhaaf, eenyummaa isaanii guddisuudhaaf godhaniin kan mirkanaa'edha jechaadha. Keessattuu sirni federaalizimii akkaataa heera mootummaa bara 1995 akka lakkoofsa faranjiitti heera mootummaa amma jiru kanaan Itoophiyaan sirni federaalizimii mirga uummattoota kabachiisuu jecha uummata adda faca'uuf qophaa'e gara tokkotti kan deebisee jechuun danda'ama jechaadha. Isaan dura bara Dargiis, bara Haayile Sillaasees, bara mootummoota gonfoo sirni federaalizimii sirnumaayyuu dhimmi sabaaf sablammii, dhimmi saboota kaasuun tokkummaa biyya kanaa diigaa waan ta'eef hin kaasinaa bara itti jedhamaa ture jechaadha. Haa ta'u malee gaaffii uummattoota dhabamsiisuun mirga ofiin bulchuu, mirga beekamtii sabootaa, mirga aadaa guddisuu, mirga afaan ofii guddisuu sana dhoksuun, dhabamsiisuun akka hin kaane gochuun hin danda'amne jechaadha. Qabsoodhaan uummattoonni Itoophiyaa mirgi isaanii akka kabajan heera mootummaa federaalawaa bara 1995 barreeffame irratti gaaffiin isaanii deebi'uu danda'eera jechaadha. Edda barsanaatii kaasee naannoleen adda addaa guddataa dhufeera. Naannoleen baay'ataa dhufan yeroo ammaa naannoleen akka ofiin bulchan uummattoonni Itoophiyaa mirga ofiin of bulchuu akka naannootti, akka godinaatti, akka biyyaatti mirga ofiin bulchuu kennamee fi har'a uummattoonni fi sabaaf sablammoonni Itoophiyaa daran wal danda'anii, wal hubatanii, wal gargaaranii waliin biyya gara fuulduraatti adeemsa jiru jechuudha. Filannoon sagalee uummataa qabu kan biyya kana keessatti hojiirra eegalee akkamii haalli dabarsa aangoo mootummaan tokko kabiraarra ittiin fudhatu ture mootummoota gonfoorra haga mootummaa badhaadhinaatti maal fakkaatame? Filannoon biyya kanatti kan eegale yeroo mootummaa gonfooti. Haa ta'u malee aangoon qaama tokko gara biraatti haalli ittiin darbaa ture hin turre jechaadha. Filannoonis maqaadhuma filannoo jechuuf alatti wanti ta'emtu hin turre jechaadha. Bara Dargis akkasuma egaan beektu sooshaalizimiin paartii tokko qofni akka jiraatu eeyyama. Dorgommiin immoo jechuun immoo paartiilee lamaa fi isaan ol jidduuttidha kan ta'u. Filannoon kan deemsifamu isaa uummanni paartiilee jiran keessaa piroogiraamiin isaanii, sagantaan isaanii, poolisiin isaanii na fayyada biyya kana fuulduratti deemsa jedhee keessaa filatee silaa kan aangoon qaama tokkorraa qaama biraatti ittiin darbu ture. Haa ta'uutii bara Dargii paartii tokko qofatu ture. Isaanuma keessatti miseensa naashinaal shangoo jedhaman achuma keessatti wal filanii kana irratti immoo mirga jechuun aangoon qaama biraatii gara qaama biraatti hin dabarre jechaadha. Filannoo dhaaba tokko keessatti gaggeeffame ture jechaadha. Kun bara 1995 akka heera mootummaa biyya kanaatti mootummaanis jijjiiramee heerri haaraan barreeffamee sirni federaalizimii
sabaaf sablammoonni ittiin bulchan addoofti ta'ee bara sanaa kaasee keessattuu bara 1995 akka faranjiitti filannoon paartiilee hirmaachisu raawwachuun danda'ameera jechaadha yeroo calqabaatiif. Filannuma haqa qabeessa gaafa jennu maal jechuudha? Filannoo haqa qabeessi kun immoo ijaarsa sirna federaalizimiitiif hiikoo maalii qaba? Filannoo jechuudhaaf qaama lama keessaa fi isaan ol keessaa filannoodhaaf dhiyaachuun barbaachisaadha jechaadha. Paartiileen siyaasaa lamaa fi isaan ol jiraachuun dirqama. Naasa waliin dorgoman immoo poolitikaal laandiskeeppii gaariin akka uumamu kan godhu boordiin filannoo jiraachuun irraa eegama jechaadha. Dorgommiileen paartiileen godhan kunis karaa mootummaatiin karaa instituushinii jiran dhaabbata jiraniin dhaabbilee adda addaa jiraniin dhaabbiloota dorgoman hunda walqixa ilaaluun loogiidhaan alatti akka isaan waliin dorgoman gochuun barbaachisaadha jechaadha. Filannoon dhugaa jiraachuu waannaan federaalizimiin dhugaa jiraachuun hin danda'u jechaadha. Maaliifii federaalizimii kan kaasnuuf waa'ee bakka bu'ummaa uummataati. Uummanni kan bakka buusu karaa filannootiin. Filannoon dhugaa hin jiru taanaan federaalizimiin dhugaa yookaan immoo bakka bu'oonni uummataa warra dhugaa ta'an uummata sana sagalee uummata sana aadaa uummata sana fedhii uummata sana mana maree keessatti kaasuu hin danda'anii jechaadha. Kanaaf sirni federaalizimii kan dagaaguu danda'u yoo sirni dimokiraasii dhugaa yoo jiraatedha. Sirni dimokiraasii dhugaa immoo kan jiraatu yoo filannoon haqa qabeessi ta'ee raawwatee jechuudha. Ijaarsumti sirna dimokiraasii akka dagaaguu fi haqa qabeessummaan biyya tokko keessatti hundee gadi fageenyaan taasisuudhaaf filannoo haqa qabeessi yoo gumaacha akkamii qabannee yaaduu dandeenya? Filannoon haqa qabeessaa yoo jiraate uummanni mootummaa mataa isaatii mootummaan hunduu mataa isaayyuu uummata keessaa akka ba'uuf akka maddu ni taasisaa jechaadha. Mootummaan kan ba'u uummata keessaa jechaadha. Birmadummaan uummataa yoo mirkanaa'e uummanni mootummaa ofii isaatii filate jalatti yoo bule walitti amanamummaan walitti dhufeenyi mootummaa fi uummataa daran ni jabaata jechaadha. Misoomni garmalee babal'achuu danda'a jechaadha. Wanta mootummaan jedhe, poolisii mootummaan jedhe, sagantaa mootummaan jedhe uummanni fudhata. Sababni isaa mootummaan kan ofii isaatii uummanni mataa isaatiin filate waan ta'eef jechaadha. Mootummaan mataa isaa uummata waan ta'eef jechaadha. Kanaaf filannoon haqa qabeessi barbaachisaadha jechaadha. Mee akka hayyuu sirna federaalizimii fi bulchiinsaatti sosochii filannoo marsaa torbaffaadhaaf amma taasifamaa jiru kana boordii biyyaalessaa irraa qabee hirmaannaa hawaasaati irraa qabee keessattuyyuu haqa qabeessummaa filannoo bara kanaa mirkaneessuudhaa fi karaa teekinooloojiidhaan deeggaramillee hojiin eegalamee jira. Kana mee akkamitti xiinxaaltu akkamitti hubattu isin? Filannoo marsaa torbaffaa boordiin filannoo Itoophiyaa gochaa jiru yeroo ilaallu kan darbe irraa bifa bal'aatiin karaa bal'aatiin jijjiirama jiraachaa. Kanaan dura kan ture buufata filannoo deemee hojii isaa dhiisee deemeetu uummanni kaardii fudhata jechaadha. Amma filannoon addaa dhiyaateera jechaadha. Innuu filannoo ta'eera jechaadha. Tokko hojii isaa hojjetaa iddoo jiru taa'ee silkii isaatiin galmaa'uu danda'a jira jechaadha. Lammaffaa immoo bakkee adda addaatti buufanni filannoo banamee jira. Kallattiidhaan deemee uummanni kaardii isaa akka fudhatuuf carraa bal'aa uumameera. Kaardiis fudhatuun eegaleera. Onlaayiniis kaardii isaa namni fudhataa jira jechaadha. Filannoodhaaf qophii guddaatu godhamee uummannis karaa sooshaal miidiyaas karaa miidiyaa adda addaatis ilaalaa jirra. Eegaleera jechaadha. Kana jechuun hirmaataan bara kanaaf filannoodhaaf galmaa'u isa darbeerra daran hin dabala jennee amanna jechaadha. Uummanni bal'aa galmaa'e kun immoo mootummaa uummata bal'aa ijaaruuf isa gargaara jedhee amana. Kanaaf sochii waliigalaa taasifamu yeroo akkamitti taajjabdu isin? Boordiin filannoo buufata filannoo adda addaa baneera. Uummanni hiriiraan galmaa'ee galmaa'aa jira. Karaa biraatiin immoo karaa silkiitiin uummanni mircaa'ee kan jiru jira. Karaa sanaan karaa aappii sanaatiin namni galmaa'aa jira. Qophiin filannoo bara kanaatiif ta'e taasifamaa jiru daran ajaa'ibsiisaa jedhee amana.
uummanni kaardii filannoo fudhatee kuni guyyaa sagaleen kennamu immoo gara buufata filannoo bakki sagaleen itti kennamuutti deemee sagalee isaa akka kennatu. Sagalee isaa immoo firiin sagalee sanaa haga ba'utti immoo obsaan akka eeggatu akka hordofuufillee maal gochuu danda'a. Maaliif darbee biyya kana keessatti yeroo filannoo kanatti burjaajiin garaagaraa tanaan dura uumamaati kan ture. Sagaleen uummataa hatameera. Filannoo haqa qabeessi hin jiru. Yaaduma namni sagalee kenna. Waan akkasii sun tureera jechuudha. Sababa kanaan immoo walitti bu'iinsi namaaf nama gidduutti naannoo gidduutti paartilee morkattootaaf mootummaa gidduutti qaama adda addaa gidduutti akka walitti bu'iinsi illee uumamuuf akka ka'umsaatti bakki itti ka'aa ture jira seenaa filannoo biyya kanaa keessatti jechuudha. Uummanni sagaleen isaa akka kabajamu sagalee kennee haga dhumaatti firii sagalee isaa sana eeggachuudhaaf maal gochuu qaba? Filannoon immoo madda walitti bu'iinsaa ta'uu danda'a. Kaardii fudhachuun qofni gahaa miti. Garuu qophii isa jalqabaati. Kaardii fudhate sana deemee sanduuqa filannoo sana keessa kaa'uun barbaachisaadha jechaadha. Dhaaba siyaasaa dorgomaa jiru keessaa kamtu na fayyada, intarastii koo, fedhii koo naa eegsa, fedhii biyya kana hundatti deemsisa jedhu ilaalee filachuun barbaachisaadha jechaadha. Inni guddaa jechaadha. Edda sagalee isaa kennee booda sagalee kana sagalee uummataa kan lakkaa'ee uummataaf ifoomsu boordii filannoo Itoophiyaati. Informaashinii adda addaa, oduu adda addaa, haasaa adda addaa, qaama adda addaa irraa dhaggeeffachuun irraan eegamu jechaadha. Qaamni kanaaf aangoomee jiru ni jira jechaadha. Taa'ee obsaan firii filannoo isaa boordiin filannoo baasu eeguun irraa eegama jechaadha. Inni guddaan isaadha jechaadha. Egaa qaamonni muraasni sirni dimokiraasii biyya kana keessatti yoo dagaage faayidaa addaa silaa argatan hin dhabna jedhanii yaadanii akka fashalaa'u yaaluu hin danda'a. Maaliif meeshaa waraanaatiin mootummaa jijjiirree aangootti dhuna kan jedhee yaadu yoo jiraate haala addaatiin mootummaa burjaachisuu hin danda'a. Kan biraas intarastiin qaama adda addaa alaas ta'uu danda'a jiraachuun ni mala jechaadha. Egaa filannoon calqaba irratti iyyuu kan barbaachisee fi fedhii garaagaraa yookaan immoo gaaffiilee garaagaraa karaa nageenyaatiin karaa nageenya qabuun meeshaattiin hiiknuudha filannoon malee silaa kan ittiin walitti bu'anii miti. Kanaaf boordiin filannoo Itoophiyaa sagalee uummataa jala jalaan wanta hojjetame jala jalaan uummataaf ifoomsuun barbaachisaadha jechaadha. Kun amantaa uummataa akka jabaatu ni taasisa waan ta'eef jechaadha. Haala kanaatiin filannoon meeshaa walitti bu'iinsaa ta'uu hin taane meeshaa nageenya ittiin buusan, meeshaa aangoo siyaasaa karaa nagaa ta'een qaama tokkorraa gara qaama biraatti, dhaaba tokkorraa gara dhaaba biraatti ittiin dabarsanidha jedheen amanaa. Saayinsiin isaas akkasidha jechuudha. Hirmaachisummaa irratti filannoon keenya maal ta'uu qaba? Biyya kana keessatti mirga filachuu addatti qaama biraatiif kennamee qaama biraatiif kan hin kennamne jiru. Lammii biyya kanaa ta'e jechaadha. Lammii Itoophiyaa ta'ee dubartii ta'ee dhiira qaama miidhamaa ta'ee kan biraa addatti wanti isa daangessu hin jiru jechuudha. Silumaayyuu inni baranaa immoo gaarii kan godhu qaama miidhamtoonni silkii isaaniitiin kaardii baafachuu hin danda'u jechaadha. Maaliif mootummaan ijaaramu mootummaa Itoophiyaanotaati malee mootummaa garee muraasaa miti jechaadha. Kanaafuu hawaasni gariin hawaasaa adda addaa dubartoonni, dargaggoonni, qaama miidhamtoonni sagalee isaanii kennanii mootummaa fedhii isaanii eegsisu filachuun irraa eegama jechaadha. Sababni isaa maali? Heerri mootummaa isaanii eeyyameera waan ta'eef jechaadha. Uummanni guyyaa kenname keessatti yeroo kenname keessatti dhaqee hundumtuu loogii tokko malee akka galmaa'ee kaardii fudhatee sagalee isaa kennu waamichi darbeef jechaadha. Gama biraatiin yeroon keessa jiru kuni gam tokkoon lammiileen kaardii filannoo fudhachaa sagalee isaanii kennuuf of qopheessaa jiru. Paartileen morkattootaa akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru immoo karaa miidiyaa garaagaraa fayyadamuudhaan sagantaa isaanii karoora isaanii of beeksisaa jiru. Walfalmii yaadaa eegalameera jechuudha. Wayita walfalmii yaadaa taasifamu kana keessatti paartileen siyaasaa kuni maalirraa of qusachuu qabu? Dorgomtoonni ol kabajuu irraa eegama calqaba irratti. Tokkoffaan kan isaan irraa eegamu dandeettii arrabsuu dhaabni tokko
dhaaba caalaa qabu agarsiisu otoo hin taane poolisii yookaan sagantaa tarsiimoo isaanii tarsiimoo eenyutu tarsiimoo isa kam caala isa jedhu agarsiisuuf otoo yaalamee barbaachisaadha jechaadha. Maaliifii uummanni kan filu isa caalaa arrabse otoo hin taane isa caalaa isa tokko xiqqeesse otoo hin taane isa caalaa sagantaa gaarii dhiyeesse tarsiimoo gaarii dhiyeesse filata waan ta'eef jechaadha. Akkuma barbaadanitti jechoota fayyadamuun rakkoo uumuu danda'a waan ta'eef dhaabileen siyaasaa jechoota fayyadamanitti keessattuu biyyi kan biyya sabaaf sablammootaati. Sabaaf sablammootaaf biyya amantaan addaa jirudha waan ta'eef kabaja addaa agarsiisuun isaanirraa eegama jechaadha. Kanaaf immoo mirkaneessuuf immoo boordiin filannoo Itoophiyaa seera jiru akka isaan kabajaniifis hordoffiin gochuun barbaachisaadha. Yoo dogongorri uumames akka hiikamu hojjechuun irraa eegama jedhama. Filannoo haqa qabeessi akka jiraatu sirni ijaarsa federaalizimii biyya kana keessatti amma shaakalamaa ijaaramaa jiru kun akka fiixa ba'u dimokiraasiin dhugaa biyya kanatti akka lafa qabatu taasisuudhaa fi eenyurraa maaltu eegama? Filannoon haqa qabuuf akka gaggeeffamuu fi filannoo keessatti taateewwan eenyudha aktaroonni eenyudha isa jedhu adda baasuun barbaachisa. Taateewwan kun yookaan immoo aktaroonni kun gahee mataa isaanii taphatu waan ta'eef sirna dimokiraasii keessatti qaama tokko qaama lama qaama sadii yookaan qaama xiqqoo qofa miti kan gahee mataa isaa taphatu jechaadha. Tokko inni guddaa uummataadha jechaadha. Uummanni gahee mataa isaatti qaba. Lammaffaa paartiilee siyaasaa. Paartiileen siyaasaas gahee mataa isaanii qabaatu. Tokko tokko ilaaluu dandeenya jechaadha. Miidiyaanis akkasuma. Miidiyaanis gahee mataa isaatii ni taphataa jechaadha. Siivil soosaayitiin adda addaan ni jiraatu jechaadha. Mootummaa, dhaabbilee siyaasaa, uummata. Uummatni inni guddaan mootummaa mataa isaatii ijaaruudhaaf qophaa'aa ta'uu qaba. Paartiileen siyaasaa sirna dimokiraasii biyya tokkoo keessatti keessattuu guddina sirna dimokiraasii keessatti gahee mataa isaanii qabu. Kanaaf inni guddaan itti gaafatamummaan itti dhagahamu qabaata jechuudha. Tokko piroogiraamii isaanii sagantaa isaanii poolisii isaanii uummata seeraan barsiisuu. Paartii biraa maaltu gargar akka isaan godhu uummata barsiisuun irraa eegama jechuudha. Miidiyaan sagalee walqixa yookaan carraa walqixa dhaabbilee siyaasaatii uumuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif uummanni sagantaa paartiilee kana dhaga'uudhaaf beekuudhaaf adda baafatee filachuudhaaf beekuun irraa eegama jechuudha. Kan beeku immoo karaa miidiyaati. Miidiyaan sagantaalee poolitikaala paartii kana seeraan dabarsuun irraa eegama. Lammaffaa immoo wantoota uummata walitti oofan gara uummataatti dabarsuu dhiisuudhaan irraa of qusachuun barbaachisaadha jechaadha akka miidiyaatti jechaadha. Boordiin filannoo dhaabbata dimokiraasii isa guddaati. Uummanni hin galmaa'a. Kaardii isaan fudhataa, hin filataa. Kan filatu immoo deeggartoota paartiilee adda addaati. Sagalee uummataa seeraan lakkaa'uun barbaachisaadha. Otoo achi hin gahin dura garuu tokko walqixxummaa dhaabbilee siyaasaa mirkaneessuu. Loogii dhaaba tokkoof kennu yookaan immoo isa kaan dhiibuu jiraachuu dhiisuu isaa mirkaneessuu barbaachisaadha jechaadha. Mootummaan tokko nageenya filannoo eegsuun barbaachisaadha jechaadha. Paartiileen siyaasaa mormitoonni akkasumas kan biyya bulchu dhiibbaa tokko malee uummata keessa socho'anii sagantaa isaanii akka dabarsataniif akka uummata isaanii barsiisaniif nageenya isaanii tiksamuun barbaachisaadha jechaadha. Uummata bahee filatus nageenya isaa eegsuun barbaachisaadha. Kan biraas immoo mootummaan miidiyaanis mootummaa harka jira waan ta'eef uummanni bal'inaan bahee akka kaardii isaa fudhatee filannoodhaaf qopheessu haala mijeessuun barbaachisaadha jechaadha. Barsiisaa Maabiraatu maqaa daawwattoota keenyatiin ulfaadhaa isiniin jedha.
Isinis waan naaf firtaniif galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya marabbaa har'aatiin hayyuu sirna federaalizimii fi bulchiinsaa Maabiraatu Caalchisaa waliin turtiin taasisne kanneen hagammaatti isin biraan gahaa turreedha. Qophii keenyarraa hubannoo argattaniitu jennee yaadna. Marabbaa torbaniitiin keessummaa biraa qabannee haga walitti deebinutti qophiin keenyarraa kanumaan xumura.